السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما هركفوني وروني أمانتي براود دفتنونس. والله هدو أميرك يتي نتي أجامات نينجل تكون دبتشو بربادي. نمني نرادو بدوكوني أفان قباتو دبي وكني موتو confidence فولي وفيتي قباتو دبي وفي رادبتو دبي رادبتو في متي. ويا دفعت إذا في ماكي يرومي أما كان ميديا أجندة تأجيشو. مي بليز أبدا في لالا ومن نورما كوني مي براد سبب راتيرا سبني أمارا جرا تيجرين جرا سبوني جرا جرا حتى سبني عربا كيسة تنكونو يوجد روز عربا وفيتي غورتاني دلان هرمان لا في دير هرمان لان واي جيرين اوفيس لا دومفا وفيك اوف جرات هم ديفتاني جرونا ما جراتن جيرين كيسا مالتو سنيغتا بورو مالتو سنيغتا اما يسينتوني هيريتاو دبديتاو دنديا فيلچوف تاو دنديسي هما فيته فوهاتيتو هما برباد فوهاتيتو يچودا isin yani dirti yokin kadufeeti nama fuudhu kuni waan harkaan godhata wayii taatee godhatu hin dadhabne yookaan immoo kadhatamtee abbaa barbaadeen kadhatamtee yookiin hin barbaanne taati yeroo barbaadetti heerumuu dandeessi. Xiqqoma isii sammuun keessan kun hagam yaada saboonni biraa afaanis fahamuu baannu aktinuun argan jechuudha waan namni wal godhu. Namuma Oromoo kana malee argeen beeku wallaahi laziin kati wal xiqqeessu. Kayoo namni hagan ol guddatuuf deemu gadine wal cabsu jechuudha. Sabni biraa wal guddisa sabni biraa ol wal kaasa namni kennama wal kuffisuuf deema. والله لازم هدو تكنت رجيم بقى هدو جالد سادفات يوم ما نوجد هدون جالد هدون كبج يرو يسين بقى كتو تاتو نارسيتوس هاجو مجال دو في تارا ملء والله لازم كومنتين دقيقة هجوياتك كجيتور قلبينا ما أبصرة كعبادي جنيتي نجارو ويجد الرسول عليه الصلاة والسلام يرهدون نما وانا كنا قدوكم يجول مسلمات يرو هدو يجول مسلمة مقام مسلمون ما قف باتني كيعني ربي تنامن wanti hunduu qadaratti amantii jechuudha islaama jechuun wanti hunduu waan rabbi irraanii ta'amti jettee ta'amtutti amana namni musliima garuu immoo kanarraa kaafe maqaa musliimaa Khadija Faaxuma Amina Jamaal Abdallah Muhammad baafattanii yeroo waan gade waan fokkata waan dhala namaati irraa fokkata waan rabbi hin jaalanne waan namni hin jaalanne yani daangaa rabbiitti tarkaanfattanii wallahi laziim daangaa rabbiitti tarkaanfattanii wanti kun waan isiin fedhii ofiitiin gootu miti. Yoo heerumas taate dhabdeete yaa'uu dandeetti yookiin immoo hin barbaaddu taati gaafa barbaadetti heerumuu dandeessi isin hin gaafatamtaniif namni kun akka barbaadetti yoo jiraatte akkuma barbaadetti yoo deemte bakka barbaadde yoo deemte wanni isin galchu ni jira xiqqishuma isii hagana sammuu keessan qafoo silaa namni biyyoota dawlaa arabaa kanatti karaa gubbaanis haa ta'u jalaanis haa ta'u bahe kun irra hedduun isaa zeeroo ummata sammuu qulfii. والله لازم تقوم يسينا ما يوايان نقفة بيجرا بي ما لبوت كيشو مسين تندقمو جنا بر انت لدربا رجعتو ديمتني جنا موتو ربي يو كتداري قد تنتات انت لدربا رجعتو ديمتن يوم موتو يرستا تنجنا انت لدربا جارتي فوتاني المو رجعتو ديمتن وانت كوني موتو وانا من فين قد تنتاني يوم الأبد يجيشون ايش يتي ربيتي مالي هجنا يادو نديسانيسين أكمل ديمتن بتلاقي دلان فاكمل دلان رادو بدي waan carraa keessi muduun beeytu heerumtee bahuu dandeessa yoo warra jaarsa jala jiraattes tarii mootuu hiree argachuu dandeessa dhabuu dandeessa wallaahi waan hagana garaa kiyyana gubee hagana sammuu kiyyana tuqe mee isitti maaltu dhaga'ama garuu isiin wallaahi dhugumaan jabduu dhugumaan kutattu dhugumaan gootitti dhugumaan hayyuudha baqa intala hayyuu intala abbaan hayyuu oromtitti callaata jedhamte sun isii tanadha kabaqa xurii qeensa kanaa jalatti isin hin lakkoofne jechuudha kototaamii miidiyaarra qooshaa qumburree kotota miidiyaa irraa yaatu tan mina hinata nagarno maalidha sammuun keessanii akkamitti yaaddan eessa yaaddan isin xiqqoo isii isinitti dhagamu xiqqoo isii hamilee namaa cabsuun maali wallahi laziim taan heerumte osoo saba biraa ta'e ol wal guddisuuf ol wal mul'isuuf yaadan malee gadi wal cabsee gadi wal deebisuuf yaadan heerumte jaarsi sirra taree maalii sitti tahee akkasitti tahee akkana taate hin gabaabatte hin qallatte akkas taate sin jalaan bayan yoo namni bultii jaarratu yoo namni bultii dhabee taa'u isin jalaan bayan bultii dhabdee jettaniini garamitti jiraata ilmi namaa ishee wallaahi laziim hamilee namaan cabsina rabbiin isin hin dhiisu maqaa musliimaa baattaniitiin abboo akkanan ta'ina rabbi sodaadhaati wallaahi laziim عيب عليكم يا أخي مالي دايتكم يسي هيادني مال أبو استغفر الله العظيم والله أنا هدوتك أنا تلاقي يعني بقى هدوتك أنا جتون ما أنا أصو أنا تأيي كم تجرأتي هذا مين من قافة وأنا ما جت قافة كومنتي تقريتني برست قافة صورة يسي بوست قوتني تني فوتني تني متى أصو أنا تهي أصو أنا وصدر كاسن كيس جراد مالتي ربي وفيه في كل ليت كار جار سجل جرتو جار سبريدا بلتي حلالا بلتي بريدو سنوفيش جراتا جرتا ربي سيكنمي أتي أبروغو إنت لدربا أرجعتون ديمتو
bultii san keessaa si baasuu hin danda'u rabbi hagan akkamii yaaduu dadhabdan hagan akkamitti waliif yaaduu hin dadhabamne aboo haa jiraattu dhiisaa jireenya mataa ofii haa jiraattu wallaahi laziim bakka namni kallattiitti nama dhufu qaba gizee isin dandeetteerti yeroo isin irratti yeroo maal gootan osoo xiqqeessitan osoo maal gootan dadhabdanii har'a guddattee kun akkanumatti jiraataa jirti qaamni isillee nuqqan fuulli isin fokkan akka barbaaddetti jiraataa jirti eenyumaa olittuu jiraataa jirti isin kotota warra jaarsa jala jirra jettan kan akkaataa itti jaarsa keessan horattan akkaataa itti bultii keessan oofattan hin beektan qixxeen keessa gariin immoo warra akka isiitu jiraattu wallaaltanii jechuudha jireenya mana madaamii keessatti gubataa jiraattanidha isin bar jiraatte teettee akka barbaaddetti konfidensii ofiitiin jiraataa jirti biizinasii ofiitiin jiraataa jirti waan keessan eeggattu mana keessan hin galtu jireenya mataa ofii jiraatti akkamitti baqa wallaahi waan hagananatti dhagame ani waa'ee namaatirraas dubbatu hin barbaadu miidiyaa kanarraa ani waa'ee nama lamaa nama sadii nama lama jidduutti waan ta'u kana dubbatu hin barbaadu maal hamilee wal cibsuun barbaachise billahi alaykum aboo dhaabbadhaa irraa gadi astaghfirullah alazim irraa gad dhaabbadhaati filala wallahi rabbiin nama waan kana gootan nama suuraa isii fayyadamtanii olii gaddeemtan nama mootu jechoota garagaraa koomentiinis haa ta'u waan hin taane jettanii hamilee isii cabsitan rabbiin hamilee keessan isin haa cabsu wallahi rabbiin hamileettiin isin hin genne akka ani gubadhe kana rabbi isin haa gubu wallahi lazim hedduutu akka gubadhe hedduutu akka garaana nyaata intala tanan beeku miidiyaa irratti beeku akkuma keessanii akkuma nama kamiitu itti dhiyaadee qaamanii beeku isiin nan beektu isiirraa dubbadhe yookiin isiin akkana jajattuuf osoo hin taane bakka keessa kiyyatti waan natti dhagahame ibsachuu barbaada دقتي تيفين دبد سبحان الله ربي نسين هاساترو ربي نسين هاتيكسو لفجر تانيت ربي جراتي دابد أرى تهيرم تجار سجل بلو دوغيتا تاين هيرومين هيرومو دابد جتاني طيب كمي تجراتن منما جيران ينما ما جراتن جرو متا كيساني جراتني والله يعني جتشا دابي بقى جتشا كما كيسين انجرو دابي كوتو تا الله يا متا كل فيفو وانتو كونتول لمر قوشا قنبر كوتو wanni waa namaan arrabsu duruu jechi waa namni waa namaan jedhu of biraa qabu san namaa kenna jedhan ati obboleettiitii jajagnaadha duruu goota jabaattee akka dhiiraatti dhaabbattee bakka barbaadde dhaabbattee kunoo isaanii ol gatii jirtuuf yaani isaan fuuldura gatii jirtuuf duuba akka saroota wacan garuu immoo osoo masareen duttu leenci bishaan dhugee deebi'aadha nomaa nama godhuu hin dandeettu homa takkaasii godhuu hin danda'an homa takkaasii godhuu hin danda'an wanta durirraa kiiloo kee hin dabalan kiiloo kee hin buusan garuu haga tokko waan namatti dhagamuuf sitti hin dhagamin isin jedha obboleettiitii ati goota ati jabduudha duruu eenyuyyuu oli ammallee mataa kee ol qabadhu jira dhugaaf barbaadde heerumta gaaf barbaadde dhiifta kun immoo hireen harka rabbiitii yoo dhabdee teettes yommuu qabaatteetiin hin heerumuu barbaaddes gaafa barbaaddetti heerumta background isii waan duraan dabarsite wanta isiin duraan keessa jirtu waan har'a keessa jirtu hin beektan waan isiin barbaadaa jirtu hin beektan isii waliin haasa'an qabdu miidiyaa irratti beektan maaliif waa'ee namaatti irraa haasoftan dhaabbadhaati filaalaa warri sammuu qulfii kotota wanta tokko hin beekne ruuzii ufitti guuruu fi deemtanii dalaguu deebuu kanaan alatti ka hoolaa tiisitus hoolaa saniin garaagarummaan qabdu jechuudha warri waa'ee isiitti irra dubbatu bataa tokko faa jechuudha biyyoota faranjii keessa taa'e maqaa biyya faranjii jiraataniin faranjii nama godhu silaa biyyoota guddatte keessa taa'e namni sammuun guddatee yaada jennaan xiqqeessitee yaada haguma bakka geengoo achi keessatti yaada jechuudha. sammuu qafoo rabbii sitti kenne riskiin bakka nama jiraachiste bakka riskiin jirtu miilti nan qatuuf biyya faranjii seentaatis warri isii waa jettu biyya faranjii keessa teettee qafoo osoo baratte osoo hojjette osoo khayrii yaadde sammuun kun bar wanni rabbiin itti sii kennee fi akka ati wanta khayrii ittiin dalayduuf akka ati wanta bakka yaanii jijjiirama addaa fidduuf akka waan gadhee gaddeebiteetiin wanta silaa laallamee namni irraa dubbatuu hin qabnu dubbattuuf. dhugaa kee jettee obboleessa keenya galatoomiyatillee ulfaadhu yaada ishee mucayyoo kana irratti kennuudhaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni maal akka ta'e beeku jireenya ofii dhiisee jireenya namaatiif dhiphata jechuudha. Wannuma namaa tokko dhiphata. Mucayyoo kana wanta ishee hin jenne hin jiru. Haadha faaxee namni walaal hin jiru. Mee maalumaan biyya geesse ani irratti duulan. Mee maaluma bakka ishiin socho'uu hin dandeettu suuraa namaa wajjin ka'uus hin dandeettu jechuudha. Moo heeruma ishii maaltu isaan galchi. Rizqiin harka rabbii jirteetti isheen akkuma isaanii gaa'ila soo ta'e waaqayyotu namaa qopheessa malee ofii isaaniitti ofii hin qopheeffatu yookiin namni ilmi namaa ofii hin qopheeffatu gaa'ila waaqayyoo sii qopheessi akkuma amantaa kamittuu gaa'ila waaqayyoo sii qopheessa ofii keetii miti ati kan jaalatte dhiistee kan hin jaalanne heerumta waaqayyo immoo guyyaa tokko dafeet sii kennuu danda'a si tursiisuu danda'a hin beekamu hojii waaqayyootu hundumtu kan sii kennu waaqayyo garuu maaliif akka ishee irratti duulan hin beeku mucayyoo kana dhugaa rabbi hin dandeessu waa dandeessudha dhugaa rabbi haati faaxeetuni osoo ana ta'e gas hin danda'u warri miidiyaa kun dhugaadha gisee tokko waa hundaa hin danda'a arraballee waa hundaa jeenjeessu dhugaadha barachaa jirra sinirraa illee ijoollee kan raayyuu maaliif makkii amma waan isheedha hin jenne hin jiru gisee san jedhanii akka mucaa kana addaan baatu garuu hin baane kaa
kan waaqayyo tokko godhe namni gargar baasuu hin danda'u jedha akka amantaatti. Akkasuma amantaa musliimaa keessatti akkasuma jedha.